Hey guys, kabajamtoota hordoftoota keenya, salaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kunoo qinxaarot kana fakkaata obboleessi keenya kunoo firii gurguddoo lamaan tanaatu irraa ba'e qinxaaroti. Na obboleessa kiyya yeroo firiin tun sirraa guurramtu maddaa fi ilaalaan si dhaga'ame ni jira. Ilaalaan si dhaga'ame hin jiru. Goobas, maashaallah kana booda fayyaa waartuu siif hawwinaa. Baga rabbiin qinxaarota irraa wala basi godhee meesara sablamantari kilinikaatiin gahaa wallaansa qinxaarota kaa'uu baasuur daqiiqaa 30 keessatti baqa isaaf ilaalan malatti hannuudhaan kan beekamu iddoo nuti itti argamnu Itoophiyaa keessa Harar Nookitti argamna. Kanaaf qinxaarotiin na dhukkubaan ilaalataa jettee qinxaarotiin dhibamuu naafee jira jechuudha. Daqiiqaa 30tti baqa isaaf ilaalan malatti firuma isaas irraa guuruudhaan kan wallansaa fala waaraa ta'ee hannuudhaan kan beekamu kanaaf kottaa fayyadamaa isin jenna galatooma maal dhaamtaaf namoota qinxaarotiin dararamaa jiraniif obboleessa kiyya. Wanni nama dhukkubu hin jiru. Hayyee Dhiiftanii hin taa'inaatii koottaadha firraa baasaadha. abshir 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 hedduu takka galatoome ati illee fayyaa waartuu siif haa kennu nagayaan na ture.